Kitaabni mata dureen isaa dubartootaa fi ijaarsa biyyaa jedhu magaalaa Finfinnee giddugala aadaa Oromootti bakka hooggantoonni olaanoon abbootiin gadaa haadholiin siinqee fi keessummoonni waamichi taasifameef argamanitti eebbifameera. Sagantaa kana irratti haasaa kan taasisan pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa duraanii obbo Abbaaduulaa Gammadaa seenaa ijaarsa biyya keenyaa keessatti dubartoonni gahee olaanaa bahachaa jiraachuu dubbatan. Dubartoonni ijaarsa maatii keessatti, ijaarsa gosaa keessatti, ijaarsa biyyaa keessatti gahee olaanaa qabu. Beekumsaanis, obsaanis, hojjechuudhaanis, waa jijjiiruudhaanis gahee guddaa qabu. Lidiyaan tan katabde kana gahee kana. Dubartoonni hojii kamuu hojjechuuf humna qabaachuu ibsanii kana caalaa ijaarsa maatii fi biyyaa keessatti gahee isaanii akka baataniif kabajuu fi carraa kennuufii qabnas jedhan. Carraa argannaan namuu gadi miti. Dubartoota arrabsuun, reebuun, okaawaa godhuun aadaa Oromoo keessatti dhoowwaatan ta'eef dhoowwadha. Maaliif maatii ijaaruu, mana ijaaruu, biyya ijaaruu. Barreessituun kitaaba dubartootaa fi ijaarsa biyyaa Liidiyaa Kadir qabiyyeen kitaabichaa qorannoon deeggaramuun haala qabatamaa biyyi keenyaa fi addunyaan gama kanaan irra jirtu bu'uura taasifachuun kan barreeffame ta'uu dubbatan. Yeroon ammaa kun yeroo carraan dubartootaa bal'aan itti kenname haa ta'uutiin immoo dubartoonni akkaataa silaa barbadamuun fayyadamne. Kana dubartummaan kun maayinni dubartoota irratti ilaalchaa fi keessattuu wantoota jiran sana adda baasee qorannoodhaan deeggarameetiin yeroo kanatti dubartoonni hamileen dubartootaa yoo kan cimu taate hubannoon dubartootaa yoo kan cimu taate boruuf ijaarsa maatii irraa eegalee haga ijaarsa biyyaatitti gahee mataa isaa shoora mataa isaa bahachuu danda'a waan ta'eef karaa sirna gadaatiin illee ilaalee ilaalcha immoo addunyaa dubartiin qabduu fi haala biyya keenyaa walitti fiduudhaan kan kitaaba kana qopheesse. Kitaabni kun boqonnaa 18 kan qabuu fi afaan Oromoo fi Amaariffaan dandeettii fi hubannoo dubartoota daran cimsuuf kan maxxanfame ta'uu ibsaniiru. Dubartoota jajjaboo bahanii mul'atan keessattuu kan akka kabajamtuu aadde Adaanech Abeebee boqonnaa 14 irratti kan kaa'uudhaaf yaale waan ta'eef irraa waa barata namni gaafa ol baheetiin jedhu dubartoonni duuba jiran shamarran duubaan jiran akka isaan cimaniif hubannoo isaan akka argatanii fi kanaaf immoo kitaabni giddugala aadaa Oromootiitti biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaatti kan inni hojjedhu waan ta'eef yeroo kamuu na argachuu hin danda'ama haga danda'ameen immoo gara weebsaayitiitti finneetiin akkaataa namni hundinuu soft kooppiidhaanis itti argatu gochuudhaaf irratti hojjechaa jira jechuudha. Keessummoonni kabajaa sagantaa eebba kitaabaa dubartootaa fi ijaarsa biyyaa kana irratti hirmaatanis kitaabichi aadaa dubartoonni hin dandeessu jedhu hambisuun egeree dubartootaa biyya keenyaaf bu'uura kan ta'uudha jedhan. Dhiiraafis dubartii fi hawaasa hundumaafuu barsiisaadha. Dubartiin maal gochuu akka danda'an as keessatti dubartoonni maal hojjechuu akka danda'an qofa osoo hin taane warra hojjetanii agarsiisanis akka fakkeenyaa dhiyeessee jira. Bu'aa isaan buusaa jiran agarsiisee jira. Gara fuulduraatti biyya kana guddisuudhaaf garam deemnaa maal hojjenna ka jedhu agarsiisee jira. Magaalaa kana keessatti seenaan ajaa'ibaa hojjetamaa jira. Gama dinagdee hawaasummaa siyaasaatiin mataa namaa ol qabuudhaaf hojiin guddaan hojjetame karaa dubartootaan hojjetame jechaadha. Hoggansi hundumtuu gahee qaba. Wayiraas garuu gaggeessummaan dubartoonni as keessatti qaban biyya ceessuu keessatti qaban sirna ijaaruu keessatti dubartoonni qaban waan guddaa irraa barachuu danda'u. Dubartoonni waan hunda keessatti qooda guddaa akka qaban bakka deemanitti koomitimentii akka qaban ceesisuu akka danda'an waan hunda keessatti kitaabni kun aadaa baratame sana aadaa dubartiin dandeessu kan jedhamu sana cabsuu keessatti qooda guddaa qaba.